Akkam jirtu kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Daansuraan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu oroodha keessan jajjabeeffadhaa. Laayikii sheer godhuu hin dagatinaa. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Har'a guutuu Oromiyaa keessattii fi Oromiyaa qofatti guyyaan gaafa muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gara aangootti dhufe. Hiriira deeggarsaa ummataatiin kabajamee oolee jira. Hiriirri deeggarsaa kun immoo Oromiyaa keessatti qofa kan gaggeeffamaa jiruu fi waggoota sadan darbanis haaluma wal fakkaatuun gaggeeffamaa akka ture ta'uun gaafilee garaagaraa qaamolee garaagaraa biraa kaasee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeessuu beeksisee lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Injifannollee kan argate miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti kan qaamatee fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaatii hoo maaltu jedhame kan jedhus odeeffannoo isin biraan kenna. Oduu biyya alallee qabannee jirra. Lolli baha giddu galeessatti qindoomina Ameerikaatii fi Israa'eliin Iraan irratti jalqabe har'a guyyaa 34ffaa isaa eegalee jira yookaan dhaqqabee jira. Haleellaa wal irratti raawwatanis akkuma itti fufetti jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Har'a godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti waggaan 8ffaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad aangoo itti qabate hiriiraan kabajamee oolee jira. Hiriirri kun kan gaggeeffame naannoo Oromiyaa qofatti. Maddeen odeeffannoo tokko tokko immoo akka ibsanitti Oromiyaan ala magaalaa Asoosatti kabajamuu ibsanii jiru. Waggoota sadan darbanis hiriirri deeggarsaa kun bifuma wal fakkaatuun Oromiyaa keessa yoo gaggeeffamu naannolee biroo keessatti hin mul'anne yookaan hin gaggeeffamne. Kun immoo maaliif kan jedhu qaamolee garaagaraa biraa gaafii kaasee jira. Hiriirri deeggarsa muummicha ministeeraa guyyaa inni gara aangootti dhufe Oromiyaa keessatti gaggeeffamu kun naannolee biroo keessatti maaliif hin gaggeeffamne? Maali muummichi ministeera Itoophiyaa Oromiyaa qofa bulchaa? Oromiyaa qofa keessatti deeggarsa argate naannoo biroo keessatti immoo deeggarsa hin qabu? Namoota gaafilee kana gaafatan keessaa Jawaar Mohammad isa tokko. Jawaar Mohammad itti dabaluun osoo barbaadame akkuma Oromiyaa naannolee biroo keessattis gaggeessuun ni danda'ama ture. Keessattuu kutaa hawaasa yookaan immoo naannoleen jireenyi isaanii mootummaa irratti hirkatu humnaanis osoo ta'e baasuun ni danda'ama. Naannoo Amaaraa lolli bal'inaan keessatti gaggeeffamaa jiruttis gaggeessuun inuma danda'ama. Garuu kana osoo hin raawwatin hafuun isaanii saayinsii mataa ofii danda'e of duubaa kan qabu ta'uu wanti agarsiisu jira. Isa kana akka tooftatti gargaaramuun ummata Oromoo ummata biroo irraa adda baasuun ummanni Oromoo mootummaa kana irraa addatti akka fayyadamaa jirutti ummata biroo qabsiisuu fi mootummaan kun kan ummata Oromoo qofa jedhamee akka yaadamutti hojii hojjetamaa jiru. Gabaabumatti kun shira hamaa ummata Oromoo irratti xaxamaa jiru. Mootummaan kun mootummaa ummata Oromoo qofa jedhamee akka babal'atu akkasumas shira hamaa mootummaa kanaan dalagamaa jiru akkaan ummanni Oromoo raawwatetti yaaduun saboonni biroo gocha hamaa biyyattii keessatti raawwatamaa jiru akkaan Oromoon hojjetetti yaaduudhaan Oromoo akka diinoonfatan itti yaadameeti jedhee jira Jawaar Mohammad. Gama biraatiin immoo hawaasni bal'aan yaada maddeen odeeffannoo garaagaraatii kennaniin guyyaan bitootessa 24 Oromiyaa keessatti kabajuun balaa guddaa kan qabuu fi balaa guddaa uummata Oromoo irratti kan fide waan ta'eef hin barbaachisu jechuudhaan dura dhaabbataa jiru. Akkasumas miidiyaa hawaasaa kana irratti yaadni bal'aan kanaan wal qabatu naannawaa jira. Bitootessi 24 guyyaa duguuggan sanyii ilmaan Oromoo irratti labsame. Bitootessi 24 guyyaa ilmaan Oromoo hedduun itti wareegaman. Uummata Oromoo gama kaaniin ajjeesaa mana hidhatti julmaadhaan guuraa reeffa isallee awwaala dhoggaa qabeenya isaa gubaa gama biraatiin immoo sirna duguuggaa sanyii isarratti raawwataa jiru kabajadhu jechuun akkamitti ta'a jechuudhaan kan gaafate jira. Akkasumas miidiyaa hawaasaa kana irratti bitootessi 24 guyyaa Battee Urgeessaa itti ajjeefame. Bitootessi 24 guyyaa Amaanu'eel Wandimmoo itti ajjeefame. Guyyaa haati ulfaa itti ajjeefamte jechuudhaan gochoota hedduu gara jabummaadhaan uummata Oromoo irratti raawwatan
yookaan raawwataman tarreessanii jiru. Gama biraatiin immoo guyyaan bitootessa 24 gaafa muummichi ministeera Itoophiyaa gara aangootti dhufe kana yeroo uummanni ba'e akka hiriiraan deeggaru taasifamu guutuu Oromiyaa keessatti akka waan nageenyi jiruutti kan yaadamaatii fi yaadni jiru ibsamaa jirudha. Kanaanis walqabatee osoo nageenyi hin jirre waan nageenyi jiru fakkeessuudhaan uummata burjaajessuuf yaaluun hin barbaachisu, nagaa dhugaa gadi buusuudhaan uummataaf nagaa kennaa jechuudhaan yaadni kennamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Zoonilee hedduu keessatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Dhiyaatti, giddugalatti, bahatti, kibba bahatti, kibbatti tibbana fufteedhaan lolli gaggeeffamaa jiru miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Hanga funyaan Finfinneetitti fulla'uun tarkaanfii cimaa loltoota mootummaa irratti fudhatuun injifannoo boonsaa galmeesse jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Haaluma kanaan baha Oromiyaa, lixa Oromiyaatii fi akkasumas zoonilee garaagaraa keessatti lola loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhe akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jira. Oboon zoonii lixaa fi baha Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti diina du'aaf madoon adabuun PKM tokkoo fi qawwee hedduu hiikachuu beeksise. Gootichi farra imperializimii waraana bilisummaa Oromoo lubbuu isaa qaalii sabasaaf arjoomuun dirree qabsoorraa diinaan falmaa geggeessaa jiru zooniilee waraanaa mara keessatti bitamtoota abbaa irree bilchiginnaa kokkee qabuun injifannoowwan boonsaa galmeessaa jira. Haaluma kanaan zoonii baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Ancar Araddaa 29 bakka Mudhii Qurquraa jedhamutti eengadda bitootessa 29/2026 tarkaanfii ergamtuu diinaa irratti fudhateen loltoota 2 battalumatti ajjeese 3 madeessuun qawwee PKM 2 irraa hiikkatee jira. Gootichi abdiin sabaa woboon tarkaanfii diinaa uummata Oromoo irratti fudhatu ittuma fufuun guyyaa itti aanu jechuun gaafa bitootessa 30 aanichumaa Araddaa 20 bakka addaa Waciituu jedhamtutti tarkaanfii fudhateen diina hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo gonfateera. Qabeenya diinaas hedduu booyyuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof kan oolche yoo ta'u diinni wal guurtee burraaqaa dhuftee qaanii uffattee harcaa galuun ishee ibsameera. Tarkaanfii kana hordofee humni diinaa guddaan gara aanaa gubbaa qorichaatti birmannaaf kan dhufte yoo ta'u gootichi abdiin sabaa kan hoomaan diinaa kaayyoo irraa isaa hin dhorkine gaafa bitootessa 31/2026 barii barraaqaan aanaa gubbaa qorichaa magaalaa Sireetti itti seenee tarkaanfii laalessaa fudhateen loltoota PP hedduu du'aaf madoon adabuun gariinis harkaan qabee injifannoo boonsaa gonfatee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaan loltoota faashistii Abiy Ahimad 9 ajjeesuun baay'ee immoo madoon kan adabe yoo ta'u loltoonni 4 jiraattii harkaan qabamanii harka gootichaa seenaniiru. Gama meeshaatiin qawwee PKM 9 bireenii tokko jororoo bireenii rasaasa PKM fi PKM hedduu hidhannoo fi qophiilee waraanaa hedduu irraa harcaasuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Kana malees magaalattii keessatti konkolaataa diinaa paatroolii tokko gubee daaraa gochuun qabeenya akka raashinaa fi uffata waraanaa fi qoricha gosa garaagaraa irraa booji'uun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Jajjabeen gaachana sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaattis aanaa Awwaa Galaan keessatti diina uummata Oromoo adabuun injifannoo argateera. Haaluma kanaan kaleessa Ebila 1/2026 galgala godina Qeellam Wallaggaa aanaa Awwaa Galaan ganda Qeexoo 18 jedhamu keessatti humna waraanaa diina mooraa qabattee teessutti seenee rasaasaan kaa'ee baarudaan macheessuun diina hedduu du'aaf madoon adabee milkiin goolabee jira. Tarkaanfii kanaan qawwee PKM dachaatu tokko hidhannoo tokko gumbii 4 fi rasaasa 120 irraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisee jira. Loltoonni kunniin dhukaasaa akka bakakkaa mataa irratti qabateen baaraganii addaan kan faca'an yoo ta'u hanga gabaasni kun qindaa'etti reeffaa fi madoo isaaniillee dhaqanii kan hin laalle ta'uu odeessi bakkichaa odeesseera. Gama mootummaatti bakkoota lolli itti gaggeeffame jedhame kanaan wal qabate maaltu jedhame kan jedhu
odeeffannoo argachuuf yaallus waan jedhame hin arganne yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee mootummaan bakkoota garaagaratti tarkaanfii fudhataa jiru itti fufee jira. Tarkaanfii maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun fudhataa jiruun namoonni miidhamaa jiran immoo namoota nagaa ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa odeeffannoo nuun gahanii jiru. Haaluma kana mootummaan lixa Oromiyaa aanaa Aabee Dongorotti humna lafoo guddaa fi akkasumas humna qilleensaatiin maqaa waraana bilisummaa Oromoo irratti opereeshinii gaggeessuu jedhuun haleellaa raawwataa jiruun qabeenya ummataatii fi namoota nagaa irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jira jechuudhaan jiraattonni odeeffannoo maddeen garaagaraatii kennaniin ibsanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti haleellaan dirooniin raawwatamaa jiru bakka waraanni bilisummaa Oromoo hin jirretti namoota nagaatii fi qabeenya ummataa irratti raawwatamaa kan jiru ta'uu himanii jiru. Humni lafollee maqaa opereeshinii gaggeessuu jedhuun haleellaa namoota nagaa irratti raawwataa kan jiruu fi saamichaa fi akkasumas qabeenya ummataa mancaasaa jiraachuu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif himanii jiru. Gama biraatiin immoo godina Walloo aanaa Baatee fi aanaa Harxummaa Fuursettis lolli guddaan loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemuun yookaan gaggeeffamee turuun gabaafamee jira. Maddeen odeeffannoo akka ibsanitti haleellaa aanaa Harxummaa Fuursee bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa irratti raawwatameen miidhaan guddaan humnoota mootummaa irratti dhaqqabe jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Baateettis humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhatuun humnoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argate jedhamee jira. Oduu biyya alaatiin Chaayinaa fi Paakistaan waraana qindoomina Ameerikaatii fi Israa'eliin Iraan irratti baname dhaabuudhaaf hojii jaarsummaa jalqaban jedhamee jira. Sochii jaarsummaa jalqabaniinis qabxiilee waliigaltee 5 dhiyeessan jedhamee jira. Chaayinaa fi Paakistaan lola baha giddu galeessatti deemaa jiru hatantamaan dhaabuu fi akkasumas hulaa Hormuz banuu dabalatee qabxiilee waliigaltee 5 dhiyeessan kan jedhame yoo ta'u, karoorri nagaa kun kan qophaa'e Paakistaaniin yoo ta'u, ministeerri haajaa alaa biyyatti waraanni kun akka dhaabbatu tattaaffii taasisan Chaayinaan akka gargaartu gaafachuuf Chaayinaa erga deemanii booda kan dubbatame jedhamee jira. Chaayinaalleen yaada fi karoora dhiyaate kana fudhachuudhaan ministeerri haajaa alaa Chaayinaa akka jedhetti biyyootni lamaan nagaa buusuudhaaf tattaaffii haaraa godhaa jiru jedhee jira. Haal dureewwan 5 dhiyaatan maal akka ta'an ammatti ibsamuu baatanis mootummaan Chaayinaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra akka gahamu tattaaffii gochuu itti fufee jira jechuudhaan ibsamee jira. Oduun itti aanu lolli baha giddu galeessatti qindoomina Ameerikaatii fi Israa'eliin Iraan irratti baname har'a guyyaa 34ffaa isaa eegalee jira. Lolli kun cimee itti fufee jira. Balaa guddaas dhaqqabsiisaa jira. Diinagdee addunyaa raasee jira. Har'as haleellaa walirratti raawwataa jira. Ameerikaa fi Israa'el Iraan bakkoota garaagaraa irratti haleellaa raawwatanii jiru. Haleellaa warshaa bishaan qulqulleessu irratti raawwataniin miidhaa dhaqqabsiisan jedhamee jira. Iraan illeen haleellaa Israa'el irratti raawwattuu fi biyyoota Arabaa irratti raawwattu cimsitee itti fuftee jirti. Kaleessa galgala Iraan al tokkotti daa'aa misaa'eelota yookaan misaa'eelota hedduu gara Israa'el furguggatuun magaalaa guddittii Israa'elii fi magaalota biroo irrattis haleellaa raawwattee jedhamee jira. Gama biraatiin immoo Israa'el fi Ameerikaan haleellaa Iraan irratti raawwataniin ajajaa addaa waraana Iraan tokko ajjeesuun gabaafamee jira. Ajajaan addaa waraana Iraan Birgeedar Jeneraal Muhammad Ali Fatali Zaadeh yookaan immoo Ali Zaadeh namni jedhamu ajjeefamuun gabaafamee jira. Gama biraatiin immoo Ameerikaan 7 hanga 3tti loltoota Iraan keessaa ni baasa jettee dubbattus humna waraanaa dabalataa guddaa gara baha giddu galeessatti geessaa jiraachuun himamee jira. Har'a maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa akka jiranitti humni waraanaa lafoo kan Ameerikaa humni addaa hedduun buufata xayyaaraa idila addunyaa Yuunaayitid Arab Emireet dhaqqaban jedhamee jira. Gama biraatiin immoo Ameerikaan Iraanitti dhaadattee jirti. Iraan illee akkasuma Ameerikaa akeekkachiiftee jirti. Ameerikaan gara zabana yookaan jaarraa dhagaatti isin deebifna yoo jettu Iraan immoo Ameerikaan harka kennattu malee lolli dhaabbatu hin jiru. Ameerikaan humna dabalataa gara baha giddu galeessatti geessuu dhiiftee hatantamaan harka haa kennitu jechuun akeekkachiiftee jirti. Humna dabalataa komaandoo humna waraana lafootii fi akkasumas komaandoo humna waraana galaanaa Ameerikaa simachuudhaaf qophiidha jettee jirti. Nuti immoo Waaqayyoon nagaa haa buusu jenna. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.